Isin hawwaa turtan hawwaa turre fedhaa turre walumaan yaadaa turre sun guyyaan kee jira maali jettan koomenti jala barreeffame miimaaf toodee mettanii yaadda maali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami terima kasih fayyada video dan video video jangan sudah urut channelnya horaton subscribe gurun dagdres ninja duran durse oso guyan sun hingain oso guyan sange dabre oso thank you sin jain video kana dufu khiyafi ihuma na gura sin jechuudhafi akkasuma notisi yeroon nu gabaabadee akkasuma haala keessa jirru wajjin wantoonni waliin guttaanne sanumaa fi galatoomaa isin jeeni asumaanuu hanga lama taanee dhufnee hunda keessanuu thank you isin jennu isin galatoomaa isin jettu akkasumattu gama kiyyaan galatoomaa alfadha isin jechuun barbaada. Wanna bakka amma geenya kanaa fi bakka amma irra jirru kuni waan salphaa godhuu barbaadne osoo hin taane wanti kuni wanni amma irra geenya kun thank you isin jechuudhaafi thank you isin jechuudhaafi waan qalaalumatti akkatti an taa'e yookaan immoo obseen teessee isin jettu miti waan dhaabbanne nama wajjin hojjetaane thank you isin jechuu qabnudha. Wallahi dhugatti onnerraa hedduu galatoomaa alfaadhaadha. Hordoftoota 200,000 YouTube irratti gallee jira. Kun silaa irraan sana kanaa ol kadeemnu ta'a garuu haala nuti keessa jirruu fi adda fageenya keenyaa fi hojii dhaabuu keenyaa fi wantoota baay'ee isin raafatu keenyaan asitti haganaa'u slow ta'e malee silaa ara 300 akka jirru 100% namana isinirraa abdii qabna jechuudha. Hawaasa nu jaalatu nu kabaju waan qabnuu fi haala kanaan kanin abdiidhaan jechuun gammachuudha ammoo abdii isinirraa qabaadhe isinirraa kanin dubbadhu waan kana afaan guuttadeeti. So silaa ara 400 jirra waan nuti hojii dhaabneef waan nuti irraa banneef waan nuti haala keessa jirruu fi kana Loote kuma dhibba lama seenne saniifuu kanumaafuu hedduu galatoomaa alfaadhaadha. Hanga miti hanga dhufne isin galatoomfannu lama taane. So guys irraan tana waan ajaa'ibaa isiniif hin dhufeega. Gammachuudha tuni waan isin hawwitan gisee hunda isiniin kun koomantii jalatti bakka hundatti yeroo hunda isin gammachaa jechuun yaadaa turtan silaa akkas ta'ettanii badhaa turtan irraan tana guyyaan ga'ee jira. Guyyaan ga'ee jira. Wanta isin hawwaa turtan hawwaa turre fedhaa turre walumaan yaadaa turre sun guyyaan kee jira maali jettan koomenti jala barreeffame miimaaf toodee mettanii yaadda maali isinitti himuu deemaa jettanii yaaddan please koomenti jala barreessa osoo hin dubbanne gaa please osoon an baasee dubbanne waan kana jee namni gas godhee koomantiinsaa akkanan viidiyoo godhiisen jechuudha akkanan viidiyoo godhiisen yoo wanni inni an gas godhiisen joo inni namni san barreessee koomantiinsaa nama 500 like argatte maallaqa Itoophiyaa dolara maallaqa Itoophiyaa 20 isiniif hin argaa jechuudha. Biyyatti feetan asitti bakka isin barbaadanitti 20 qabdan nama 500 like isaa argatte jalatti barreeffame waan kana gas godhe akkasii guys araan tana maaliif dhufteeraan jechuun keessan oolu qalbii isin fuudheetin jira qalbii isin dhaabeetin jira kiyyaa kun maan dubbannee waan hin taane haasa'oolaa maa qalbii nu dhaabaa maal taaniiroo Malchan kunname malchan wani garu gomachu ramu la tanama wuda tani fakkaatu yettani yaadu jetta mini sani foran tana guys amata lamboda erga obseen addabani amal lama fi baati takka no amat takka fi baati takka guyya qurushin randa what tipsu sorry amata lama fi guyyaa 15 aranta jechuudha. So rabbiin kuni guyyaa fi fedhuu fi akka fi fedhuu waan ta'u tolcha akka fi fedhuu waan ta'u godha akka fi fedhutti karaa fi fedhuu irratti waa hundaa godha rabbii miti jire. Saniifuu ara rabbiin guyyaan geeje maal godhe? Maal godhe? Awwa waan jenne ne wajjinsa maaliif itti naan guunne waan hin jiru kan. So obsesi machuudhaaf rabbi jee obsesi machuudhaaf qophii ajaa'ibaa jira. Yoom dhuftu qofa naan hin jeena yookaan dhuftee asirratti as baati viidiyootti naan hin jeena malee sumachuudhaaf qophiirra jira. Wantoota tokko mana keessaa fi haala kana bakka qopheessee tottolcheetiin godhee jira. So dalasillee akka dubartoonni gisee waa dalagan yookaan dubartoonni soo jiranitti manni an hojjetu perfect illee tobaattu isinii gadi hin ta'u akka ajaa'ibatti waan hin danda'u fi waan hin godhuu danda'u mana keessatti waa mana babbareechaa qullee dubartii agartan kanatti faafaa godheetiin jira. Khaniga hada manati dhufee mana ishii tolfataan kam jettan akkasii dubartoon so saniifuu insha Allah yeroo gabaabaa keessatti keessii simannu ta'uu rabbi jee
guyyaa isitti mannuu fi guyyaa isii wal garuu fi silaafu sooshaal miidiyaa irra jirra waan ta'eef yoo nutuun dubbanne hawaasni callisu yoo nutuun dubbanne faamiliin hojii jirtu callistu yoo nutuun dubbanne namoonni dhiyaatanii waan kana dubbachuun isaanii waan hin oolleef nu dhageessanii yeroo sanitti inshaallah guyyaa gabaabaa keessa arrantana guyyaanii na biraa Sunday jechuun guyyaa 13ti arrantana Juulaay 13 yoo rabbi jee obseen next week this week this week jechuun Monday irraa kaasne yoo rabbi jee Tuesday achi baatee Wednesday as jirte jechuudha guyyaa 16 Juulaay guyyaan 16 guyyaa itti qabsoon keenya golamu jechuudha. Nuti biyyarraa baanee Naayiroobiitti wal agarree achi wal barree achi wal bultii ijaarranne so hagas achi turre hunda qabsoo keessa ture jechuudha. Qabsoo maaliiti jireenya keenya jijjiiruu waan Itoophiyaarra wayyaa Naayiroobii dhufnee achi tatteenyee eegannee waan sanirra wayyaa tokkotti chaalenjii goonee yeroo jiru teenya keessa challenge waliin goonee waan hunda goonee achirraa dabarree biyya namaa dhufnee biyya namaa tanatti jireenya keenya bilisummaa jireenya keenyaatiif qabsoo ture jechuudha duraanii soo qabsoo san katti golamu ta'a kana booda wanni jiruun jiru akka ta'u namoonni muraasni jaanii gidaara tu'inee jira wanni taggisi asitu darbite gidaara tu'ite karaa deemtu qabdu san booda right saniif amma nuti gidaara tu'inee jirra kana booda karaa deemnu jiru maal jennaan kana booda maal yaan yaa rabbi jannatu nu wanni karaa musaa kee garte bakka gaarii nu geessi waan gaarii daleessi yaa so toltuu malee kana booda akkana dheinaa biyya kana dheinee daleeinaa biyya kasii dheinaa yoonni jaamtu jirtu kana booda wanni biraan jirtu jechuudha Noorz Ameerikaa jira nama dochuma karaa Ameerikaa deemnu malee karaa deemnu jiru asiin dachiin dhumatti jechuudha jireenyi wanni deemisi dhaabbatee jira kana booda asi qubanna asi jiraanna hanga rabbi nu jiraachise qaamuu biyyuma galla malee wanni biraa takka wanni goonu jiru alhamdulillah rabbil alamin guyyaa kana geenye jira rabbi galanni yaa gahu amata lama booda ammoo isinillee nuti gortoo marbadan hojii dadhabdanii nu gaafatanii maal irra geessan akkam jettan jettee nu gaafatanii wallahi hedduu galatoo malfadhaadha thank you so much wanni na gammachiisu maal beetanii wanni na boonsu maal beetanii hawaasa akka jechuun uummata akkana kanarraa dhalachuu yaadu nu gammachiisa gisee hunda haga feene yoo bannee dhufne yoo haga feene bannee dhufne isin welcome nu jettan isin galte namoonni baay'een gaafa badanii namni maqaa wallaala maqaafa wallaala magaruu isin maqaan wallaaltan maqaa keenya beeytan jechuu gaafa nuti banneeyyuu gaafa nuti teenyeeyyuu isin nu yaadattan saniifuu thank you so much akkasuma guys hoomata yeroo tokko tokko giseen shooppii godhuuf waan takka takka godhu viidiyoo waraabeetiin jira jidduu duduni taptap isinitti godha so viidiyoon kun haa qophiiti gaafan qophii godhu haalum isin gartan kanani wantoota amma isin gartan kana mana keessa godhu akkasuma beetirumni gaa Engarsiifamu lama qofaa seenedha lama nundi ilaaluun danda'u so beetirummallee akkasumatti mana hirriibaatis sireen bitamtee maayettanii ni gaa bannantee qaanqaa bagachuun afaan kana waan baay'een sireen bitamtee algaan waan hundinuu guutamee shaaguree bareecheetiin jira manachii sanbooda sangaanaa fi siifa namni biraa arguu danda'are isinuu yuunivarsiitii direessan sani haala kanarra turree gaafa meeshaa wal gurullee akkana turee shigalte samboda gawati bistadi bidulle nafi saimna khiya riya khiya nama biya kanatti gaaf jalqaban dhufra kaase hala jireenya khiya keessatti akka bakkaan dalagaa seenuu bilagara barbaadu keessatti waa hedduu naaf wareegama qabaleedha lizoon kuni hedduu agalatamu ulfaadhuun jaana maleedha dhugatti ilmi namaa oromummaan tuni obbolummaan tuni islaama ta'uunis oromoo ta'uunis ayyattee namni waa wal siidhaatii jira waa walitti hidhamtuu jira keessatti wanni dhiiga ifii ta'uu yookaan oromummaa qabaachuu waliin dhalachuu dhiiga tokkorraa ta'uu gahaan jirtu naaf inni waliin beeynu miidiyaarra na beekaa miidiyaarra wal agarre so achirra na baree teekstii na barreessee gaafa na dhufe halkan gaafa dhufte naan jee akkanan dalagaa seenuuf jechuun isbiraan naquudhaaf waamee kanaa godheeti wareegama naa kafalee dalagaa isa barreessine still now amata lama eegan biyyaa dhufe bakka inni dalagaa naqeen isaa hojii dalagu jira hedduu na galatoo mijaanii hedduu nama gaarii hojjanii fi wallahi arjaa hojjanii mucaa kana yeroo hunda bakka namni ati sigaltee barnaan tokko gisee biyyaa bo'aa isaa warra biyya kiyyaati isaa ganda kiyyaa isaa wal beeynaa isaa wajjiranii ollaa osoo hin taane namni namummaa fi obbolummaa rabbitti amanu waan hin goone hin qabu mucaan kun yeroo hunda waan hin godhu waan hin ta'u keessatti bakka yoo namaan tanaa dhukkuba jiru namni jalqaba aboo fadha duraa'u tatti jeeda bira ga'u isa kana hedduu agalatoom hedduu alfaatu hirummaa obbolummaanii wajjin dhalaatanii fi ganti tokko hamoo kutaa takka taa'anii fi miti hawwasta takka taa'anii fi miti
Jal marbin ma khanuda hanafu dugo tum farna jani hono ralle kum gartan ganati nojini dadaba jira nojin kopi tan kopi sudah bi ofse welcome je sudah nojin dadaba jira galo to mina jani akasuma guys video ki haran tan hana ko famiti wa mbaye jira simanna isi gu yalle tianule akasuma tifuta mal mala ko kopi sulum beho sanifu vlog isi difu waraba hanabo daga ha da chari jira mre Isin tuh be kawan walin jan no. Akasih guys nekan naturala. Bye bye.